Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii of argaati. Qophii of argaa kiyyaadhaatiin yaada gabaabduu wayii waan qabuuf asirratti daqiiqaa dheeraa osoo hin ta'in gabaabduu dubbachuu barbaada. Innis maali? Waa'ee kitaaba Obbo Jawaar Muhammad barreessan hin gaabbu yookaan alli tsatsatiisa jedhu saniimi ilaalchisee yaada tokko qaba. Akkuma argaa jiru yeroo ammaa kanatti kitaabichi eebbaa fi bakka lamatti eebbifamee jira. Isa jechuun Jaarman Nuurenberg Jaarmanii fi Neezerlaanditti kaleessa eebbifameera. Har'as Paarisitti itti fufaa jira natti fakkaata. Yeroo kanatti immoo hawaasni Oromoo bakka jiru hundaa bifa gaariin bahee akka kitaabicha eebbisiisaa jiruu fi bitataa jirullee argaa jirra. Kun waan gaarii wanta baay'ee jajjabaachuu qabullee haa ta'u namoonni hedduun kitaaba barreessanii jiranii. Hedduun isaanii immoo hiree kanaan yookaan bifa kanaan kitaaba gurgurachuu hin dandeenye. Tariitii namoonni kitaaba barreessan dandeettis haa ta'u wantoota garaagaraatiin akkuma beekamu garaagaraa. Kana irraa kaka'een kitaabni Obbo Jawaar Muhammad hin gaabbu yookaan alli tsatsatin jedhu kuni bifa milkaa'aa ta'een gurgurama jedhee yaada. Ammallee bifa amma jiru kanaan akka gaariin deemaa jechuudha. Inni kun bifa bareedaa kanaan bifa mishaa kanaan gurguramuun waa hedduu waan gaarii qabatee dhufa jedhee yaada akka kiyyatti. Tokkoffaa hawaasni keenya yeroo ammaa kana kitaaba taa'ee banee kitaaba irraa waan wayii dubbifatee waan dubbise sana kitaaba irraa hubachuu erga dhiisee amma aadaan sun darbaa jira. Maaliif sooshaal miidiyaan kunniin waa hedduu waan dhaalaa jiruu fi kanarraa kaka'een tariitii abdiin kiyya namni amala waa dubbisuu horata sababa kana akka jedhu tokko deebuu danda'a jedhee yaada. Inni biraa immoo namoonni yeroo waa dubbisanitti waa hubatu waa baratu. Yoo waa dubbistu waan tokko kitaaba keessattuu kitaaba teettee yoo dubbistu kitaabni waan daayirektaa achirra jiru qofa dubbistaa waan ta'eef akka intarneetii irraa Google godhaa dubbistu waan hin taaneef wanta sana achi akka gaariitti hubannoo bareedaa namaa kenna jedhee waan abdadhuu fi kitaabichi bifa kanaan gurguramuun waan hedduu kanneen of keessaa qaba. Akkasumas qabsoon karaa nama akka seenaa Jawaariitichi illee yoo jechuu baanne kitaabichi seenaa irratti hundaa'e illee jechuu yoo baanne waan argitee irraa dubbistaa. Haga ammaatti kitaabichi harka kiyya waan hin geenyeef dubbisee arguu hin dandeenye. Haa ta'u akka abbaa afaan nama barreessee yookaan abbaa kitaabichaa irraa dhagaa jirrutti kitaabichi kun kama qabsoo gara siyaasaatti yeroo makame irraa kaasee bu'aa bahii isaa akka jedhu sana yaa bu'aa bahii Jawaar keessa darbe hunda isaa qabsoo kamiin keessatti illee takka lama jennee beenna. Isaan sanniin haa ta'u garuu bifa barruutiin bifa kanaan ol kaa'uun bareeda. Wantoonni kunniin immoo namootaa fi ka'umsa ta'a jedhee yaada. Maaliif namni daandii akkamii keessa daandii wal maxaa wal makaa akka ta'e tokko daandii dadhabsiisaa daandii namoonni hedduu itti dadhabanii abdii itti muratan keessaa kuttee baatee mataatti fiixetti ba'uun immoo waan gaariidha. Kitaabicha kana keessaa kanneenis arganna jedhee waan yaaduufi kunniin immoo nama kamittuyyuu namoota kamittuyyuu abdii horata jedhee waan abdadhuuf kunniin baay'ee waan namatti tolaati jechuudha. Kanumaan wal qabateeti yaanni guddaanii fi yaanni ani qabu yaanni ishuu guddaan ani akka waa'ee kanarraa oduu kitaabichi nu na bira hin geenye irraa dubbachuu na barbaachisee fi waan tokkodha. Maaliif nu warroota kitaaba hayyuu kanaa yookaan Jawaar hayyuudha. Kitaaba hayyuu keenyaa kana bitannee yeroo kitaaba kana
akka bifa kamiin qabaa jirra waan jedhu sana irratti yaada qaba. Namoonni hedduun akkuma argaa jirru namoonni fuula isaa aadaa hin baratamneen aadaa silaa namoota kitaabilee hagadhaa binne keessattis kitaabilee hayyoota hedduu binnee dubbisneerra akkasumas kan binnee nu harka jiran kan dubbisaa jirullee baay'een jiranii jechuudha. Kitaaba Oromoon barreesse kamuu haga dandeenye humna dandeenyeen haga arganneen binnee dubbisna jechuudha. Garuu wantoota baratamaa hin taane tokko waan fokkisoo wantoota ta'amaa jiran keessaa dubbachuu barbaada. Innis maali kitaaba fuula kaasaa TikTokii irratti maxxansaa namoonni baay'een yaadicha sana achirraa dubbisu. Yaadni sun immoo argitee waa hedduu tokkoffaa mirga barreessaa sanis gadi buusaa deema. Lammaffaa immoo hawwii jechuun fedhii namoonni waa dubbisuu qabani. Kan amma silaa dura fedhii waa dubbisuu namoonni ni horatanii maali jedhaa jiru sana dhaamsa jechuudha. Isa san qofa dhaamsaa qofa osoo hin taane namoonni kitaaba bara kana dubbisuuf abdiin eeggataa jiranii wantoota addaa firrisanii nuuf fuula TikTokiis fuula Facebookii irrattis peejota irra deemaa suuraa kaasaa suuraa kitaabichaa kaasaa maxxansinu kunini baay'ee waan nama dinqisiisaa ati jettanii tariisi wantoota achirra argite wanta dinqisiifataa ta'uu danda'a wantoota bareede ta'ee gooteetta ta'uu danda'a itis sheemnaaf garuu baay'ee waan nama salphisaati jechuudha. Salphina kun maaliifi kitaaba hayyuu keetii tokko kitaaba nama guddaa tokko kitaaba namoonni hedduu ofii isaaniitti dubbisanii hubachuu barbaadan tokko ati akka wannootti fuula takka kaastee maxxansaa inumaayyuu baay'ataa jira jechuudha. Walirraa ni dhaabata jennee eegaa waan turreef dhaabachuu didee inumaayyuu baay'ataa jira jechuudha. Waan baay'ataa jiruuf isa kan akka dhaabatu gaafachuu barbaada. Maqaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa fi maqaa kiyyaan akkasuma maqaa hayyuu Oromoo Jawaar Muhammadiitiin kitaaba kana oduu bifa kanaan facaasuu baanne. Kitaabichi hin gurguramu jechuu kiyyaa miti. Haa ta'u garuu namatti hin tolle waan namatti hin tolle waan Oromoo diqqeessaati kun ammoo wantoonni akkanaa kun kitaaba hedduutu gurguramee jira. Kitaabni Itoophiyaa barreeffame saboota Itoophiyaa hedduun barreeffame jechuudha. Bifa kanaan hin argine yoo PDF guutuun peejii irratti kan peejiin gurguramu PDF gurguramutu jira. Amazon fa gubbaa akkasii itti achi bitattee maallaqaan dubbista sana jechuudha. Wantoota akkasii tan daawunlood waan ta'aniin alatti bifa suuraatiin harki kee oduun akkana cinaa jiru isa sana achiin kaastee maal gooteeti ka'atiin wannaa gootu kun baay'ee nama gaddisiisaa osoo godhuu baanne wantoota akkasii kanniin irraa walaa qusannu isa irraa walaa qusannu yoo isiniin jedhu maal jechuu barbaadeeti walumaa galatti wantoonni akkanaa kun oduu baratamuu baatanii maaliifi vaaliyuu kitaabichaa vaaliyuu barreessaas akkasumas nullee yaada warra nu'umaayyuu yaada warri still kitaabicha hawwiin eeggataa jirru utuun warra namoonni kitaabni kun nu bira ba'ee akka dubbisuuf binnee dubbisuuf eeggataa jirru. Utti fedhii nu keessaa balleessaa jira waan ta'eef osoo yaadni kunini bifa danda'ameen osoo barreessaan kitaaba kanaas obbo Jawaar Muhammad oduu yaadicha kana callisaniituma kitaabni kun akka hawaasa bira ga'u qofu osoo hin ta'ini waan bitate abbaan akka fedhetti qabaa garuu haa ta'u nuuf fedhii namoota kitaaba kana bituuf hawwii qabanillee akka nuuf eeggamuuf osoo waan akkana namoonni waa akkanaa godhaa jiran akka dhaaban gama Jawaariitiin illee nu gaafatame yaada jedhu qaba. Maafi hawaasni yoo gaafatamee jedhee wantoonni akkanaa kun maaliifi wannoo ta'aa fi miti badaa wanti inni fidu hin jiru. Hammeen nama qabaatee oduu hin ta'in inni tokkoffaa hamilee namaa cabsa. Hamilee dubbistootaa cabsa kun jechuudha. Hamilee namoota waan wayii nu amma maaliiti bakka jiraabati akka surprise maaltu achi keessa jira jennee dubbisuu barbaanna malee
akka namni fuula takkitti akkana barreessee maal barreessee isii sana tiktookii irra kaayee achirraa dubbisee gaafa kaan seensilees waan ta'e tokko akka dubbisnu hin barbaannu jechuudha. Kanaaf piliis warroonni waa akkasiirra bobbaatanii jirtan diinas ta'uu dandeettanii tariitii diinni qabsoo Oromoo baay'eedha. Diina ta'uu dandeettan yoo diina ta'e hojiin diinaa badiidha waan ta'eef itti fufaa yoo muffira taatee wallaaltee godhaa jiraatte piliis namni sagalee kana dhageettu waan kana godhuurraa of qusadhaa. Kanaaf wanti kunniin oduu dhaabbatee yaada jedhu qabaa. Yaa asitti kunniin tariitii yaada kiyya qofaa miti jedhee yaada. Yaadni kun yaada namoota Oromoo baay'ee ta'uu danda'a jedhee yaada. Yaada kana immoo wal biraan gayaa sheer godhaatiiti. Namoonni waan kana godhaa jiran akka irraa dhaabbatanii kitaabichiin yoo kabajaan dubbistanii erga ol kaawwattanii sheer nuun bitanna Oromoon guutuun hin bitata hin cinqamina nu bira gayaa kitaabichiin warroonni tariitii nu cinqamtanii hin argatanii haa dubbisanii jettanii godhaattan ta'uu danda'a. Kanaaf nu cinqamina kitaabichi baay'eedha. Kitaabichi Oromoo guutuu Oromoo miliyoona 60 wal gayaa hin bitanna. Hunduu bitatee kitaaba isaa erga dubbifatee seenaaf ol kaawwattaa jechuudha. Kitaabni barraa'u bifuma kanaan deemaadha jechuudha. Namoonni hedduun Habashaas afaan Ingiliffaa afaan Oromoo afaan hedduun illee barraa'eera garuu bifa kanaan ka faca'u waan hin argineef tariitii hawwima yookaan waan fedhii Jawaarii qabdaniif gootaniittan ta'uu danda'a. Kanaaf nama folchaati waan kana osoo godhuu dhiiftanii yaada jedhu qaba. Kanaaf galatoomaa yaada kana sheer godhaa wal biraan gahaa. Inni biraa immoo yeroo baay'ee irraallee dubbanna jenneetuma yaannu waa'ee amma qabsoon amma itti seenaa jiru kun qabsoon itti seenaa jiru kun kallee qabsoo keessaa baane jechuu kiyyaa miti. Nu kallees qabsoo keessa turre Jawaartu gale malee nun galle. Nu immoo garagallu dhabneellee miti. Wantichi itti galan sun waan yeroo sanatti waan nuufillee hin taaneef warra Jawaar biraa hafee mormaa ture keessaa nama tokko akka nama tokkootitti jechuudha. Warra Jawaarii galuu Jawaariyyuu mormu keessaan galuun Jawaariyyuu sirriin turre ammaa gannu deebi'aa ja'a turre yaa waggaa deebi'e amma baga nagaan deebite jennaan obbo Jawaar baga nagaan gannu deebite maaliifi amma yeroo baay'ee mammaakni Oromoo tokko maal jedha akka himeen gaabbuu jedhan amma naannoo Jawaar ka himanii fi miti inni nu hayyuutu nu hima jechuudha. Amma Jawaariin ka jedhaa turre Jawaarii namoonni ati abdatte namoonni ati amanaa jirtu kuni warra gaarii miti jedhaanii waan turreef. Kanaaf waan himine sanitti hin gaabbinu nullee atillee kitaabicha keetitti hin gaabbitu nus waan kalee siidhaamne Jawaariin galin oduu jennee siidhaamnu diddee galtee. Galuun gaariidha. Galanii waa arguun mishaadha. Galtee argite, rakkoollee argite, badhoollee argite, waa hedduu argite gaddeebite, baga nagaan gaddeebiteedha. Inni garuu ammallee haasawoota magaalaa biyyoota lamaan keessa Jarmanii fi Neezerlaand keessatti haasawan keessaa haga tokko guutuu isaa dhaga'ee jira. Yuutuubii kanarrallee hin jirani. Inni kun maali dhugaadha mootummaa kuffisuu hin barbaannu jetti jechuun mootummaa kuffisuu hin barbaannu mootummaan kufee akka kufee jira mootummaan kufee lafa kufuu gahuuf jedhu kuni akka nurratti gadi kufnee jedhaa jirta. Dhugaadha mootummichi muqaata mootummaan kufee jira barcumaa jalatti hin qabin Jawaarii siin jedhaa turre no. Jawaarii dhugaadha. Motora qabsoo kanaati, motora jijjiirama kanaati. Abiyyiin yeroo masaa qixa mormaa turre Abiyyitti akka hin kennamne Abiyyi akka jijjiirama kana hoogganne jedhaa warroota turre yeroo sanas waliin ture keessaa nullee har'ama jirra. Haa ta'u garuu barcuma jala qabdee tursiistee waggaa 6 gidiraan kun haga dhufu cadhiftee adda gaddeebitee mootummaan kun kufuu nutti himuu keetiif baay'ee gammanna Jawaar baay'ee gaariidha. Haa ta'u garuu nu wanti kun akka ta'u hin beekna atis sirriitti jala murtee beekta ture. Nu maal jedhaa turre
Maaliif aangoon namu silaa abbama silaa waan sana istiraateejii godhee geggeessee malti. Nu aangoon tun siin malti jedhaa turre yoo lammaallee hin taane jechuudha. Haa ta'u garuu yaa namni hundi qabsaa'eef qabsaa'aa hundi hoogganaa biyyaa hin ta'u. Ammallee hin turre hoggaan jaha baay'ee xiqqoo hoggaa jaha tana keessattuyyuu waan nuti cinaa otoo waliin hojjennu namni waa hojjetu baay'ee waa tariitii qaawaa hunda arguu dhabuu malaa nu qaawaa jiru argaa turre yeroo sanatti jechuudha. Yeroo geggeessinee qabsoosa irra itti ciccinee eegama hundaan waan qabnu hunda sheergoonee si waliin hiriira baanee wantoota hundaa utubaa hunda waan qabnu hundaan wal utumneeti malee qabsoo yookaan namni tokko jijjiirama fideellee miti qabsoo akka mootummaan biyya keessaallee warroonni OPDO jennu hedduullee kan qabsoo kana hirmaatan baay'eetu jira. Hiriyoonni keenya paartii san keessa taa'anii guyyaa guyyaan dokumentii hedduu baasanii nu erganii nu sitti ergaa turre baay'ee jiran. Isaan sunniin adda gariin dhabamsiifamanii jiranii gariin angooyyuu dhabanii gariin rakkatanii karaarra jiran hedduun isaanillee namni yaadate hin jiru. Haa ta'u garuu qabsoon kun qabsoo nama hedduuti qabsoo walooti jechuudha. Qabsoo nama tokko dhuftee miti harki mootummaallee keessa jira. Inni warri diyaasporaallee keessa jirra. Atillee diyaasporaa keessa turte jechuudha. Kanaaf adda hoo amma sodaan inni xiqqoo qabu tokko maali jawaariin kaleetii fi jawaariin addaa Oromoon amma nu hundinuu waa tokko jenna. Jawaariin kalee leexaa ture adda jawaar leexaa miti. Dhuguma wal beennaa nu warra kalees paartii keessan turre nu hooggana paartiillee miti miseensa paartiillee miti nu saba Oromoo akka saba Oromootti turre garuu adda jawaarii miseensa yookaan itti aanaa dura taa'aa paartii KFO'ti. Itti aanaa dura taa'aan paartii KFO kuni yaa akkuma beekamu itti aanaa Piroofeesar Mararaa Guddinaati jedhee yaada. Hagammaa xalayaani wanti atillee dubbatteetta dhiyoo kana jawaarii yaa dhagayeera isarraallee dhageenyeerra. Wanti ifatti bayamee yaa paartii gadhiisuu hin argamne jechuudha. Haa ta'u amma paartii tokko qabatanii paartiin isaa biyya keessa taa'anii alaallee qabsoo finiinsuun kunillee xiqqoo gaagama uumuu danda'a. Gaagama uumuu kanaaf immoo hundaafuu waan qophiidha jettee jirta. Yaa bareeda qophaa'uun gaariidha. Namoonni hedduu gaafilee bakka ati deemtettillee si gaafataa jiranii. Kun immoo salphaa miti of qopheessuu guddaa gaafata. Namnis hedduun adda akka kaleessan hin jiru hundi illee onnee kaleessan hin qabu. Hundillee namni hundinuyyuu fira sanee kaleessanii miti gariin diinomee jira. Kanniin illee yeroo goonu of eeggannooni kana jechuun maali? Nu amma jawaariin nu eeguu barbaannu jawaarii KFO osoo hin taane yaa KFO'n akkuma seerri uummata isaatiitti illee paartii biyyoolessaati. Paartii Oromoo tokko qofa osoo hin taane paartii biyyoolessaati. Paartii biyya guutuu hammate waan ta'eef bifa saniin nullee kan jedhaa jiru yeroo baay'ee Oromoon bichaan Oromoo qofti biyya kana haa bulchuu hoogganni biyyattii Itoophiyaa Oromoo qofa haa ta'u warra jedhee qabsaa'u miti nu warra sabaaf sablammoonni biyya san keessa jiranii bifa danda'ame hundaanuyyuu akka biyyattii sana akka walootti waliin bulchanii warra jedhee amanu keessaa asinnaan nama tokko. Kanaaf tariitii paartiin sun waan kana godhuu danda'a. Ulaagaa san guutuu danda'a jechuu danda'a paartii biyyoolessaa waan ta'eef jechuudha KFO'n. Haa ta'u garuu seera keessootti bulmaata mataa isaa keessanii qabaachuu dandeettanii. Immoo gaafa qabsoon kunin haga ammaatti karaa nagayaa immoo karaa maaliiti? Karaa hiriiraa amma wanti haga ammaa tuurii amma deemamaa jira kaneessa wanti adda bahee hin jiru kana ofafoo mari'annaa jedhameerallee bareeda. Waa mari'annaan waa ibbaataa namni waa mari'ate waan gaarii bobbayaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoota tokkoof yaada kana kaase mormii jawaariitii fi biti jawaariin deeggaraa jawaar keessaa dhibbaan dhibbatti nama jalqaba irratti nama jawaar deeggaran keessaa
deeggaraan Jawaar qabu keessaa nama tokko duuba isaa jira. Yeroo kamuu nama kana cinaa dhaabbanna yaadni isaa yaada ceesisa jennee nama amanu jechuudha. Haa ta'u garuu yoo paartii jala dhokate tariitii Oromoo kana hundatu paartii kana jala gala. Namoonni gariin maqama paartiitiin dhiyeessan baay'eetu jira qabu. Paartima jechuun ABO waan ta'aniif ABO namni ta'ee KFO ta'u nama jedhutu jira jechuudha. Yoo kaayyoo isaan laalu namni keenya yeroo baay'ee. Maaliif ABO yoo ta'e ABO ta'ee du'uu barbaada garuu kaayyicha wal laaluu dhabuu irraa kaka'ee danda'a. Yoo OPDO illee ta'e akkasuma jechuudha. KFO illee ta'e akkasuma jechuu danda'a. Tariitiitti namoonni ofafoo kun waa ifanuu ta'a jedhee yaada. Jawaar biraa wanti ifanuu ba'uu qabu isa kana jechuudha. Paartii tokko jala Oromoon dilli kun guutuun paartii tokko jala hiriiree qabsoo geggeessaa yoo jenne nu fudhatamuu dhabuu danda'a. Wanti kun akka yeroo gabaabaatti akka adda nuu ba'u barbaanna. Jawaar paartii isaa itti fufee immoo hooggana qabsoo hooggana rakkinna amma jiru kana amma mootummichi marii barbaanna akka ati jedhaa jirtutti. Marii mootummaa kana mootummaan kun bakka rakkoo jiru itti argisiifna. Mootummaan kunini qaamota dubbata waliin dubbachuu qabu waliin dubbatee rakkoolee kana furachuu qaba jedhaa jirta. Gama tokkoon immoo Abiyyi nama dhaga'u mootummaa nam tokkooti Itoophiyaa keessa ka jiru kun mootummaa waloo hin qabanii hoogganaanis isuma inni iddoo kantiibaa sadaffaati itti aantuu fi itti aanaa fi itti aanaa Ababicha Adaanecha Abeebeetii fi itti aanaa kantiibaati inni nama sadiin magaalattii Finfinnee hoogganan kana nu qaata jenne. Abiyyi magaalota biraa wanti Itoophiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa naannoo hogganu tokko illee akka hin jirre qaata iyyaa turre. Kana baay'ee viidiyoo baay'eetu jira jala kana jira ka dubbataa turre waa'ee isaa kana jechuudha. Maaliif magaalaa bareechisuu, mandara bareechisuu, masaraa ijaaruu, paarkii ijaaruu, saayikilii yaabbatanii keessa deemuu, makiinaa qabatanii bakka naannoo bareechifatan san keessatti namoota bashannaniin dubartiif dhiira qabaa dhaabsisaa, maastikaa kennuu. Kun biyya bulchuu miti ijoolleedha. Ijoolleen nu uumanne ijoolleen teennaa yoo akkasiin gootu yeroo ammaa kanatti mootummaa hagasii gadi bu'ee kana qaata kufee jedhaa turre yaa'u ijji gariin dursitee argiti ijji gariin booda argiti taate malee waa'ee kana nu qaata irraa iyyinee ittillee arrabsamaa turre. Haa ta'u garuu wanti kun amma nu arguu keetiif Jawaaratillee galatoomi. Amma arguu qofaa miti yoo cadhistee kateette cadhistee si caqasaa kan namoonni baay'een ka turan ka'uu keetiif baay'ee bareeda. Amma hoo wanti sirraa barbaannu tokko maali yoo danda'amee jedhe Oromoon kun guutuun paartii tokko for example paartimaa KFO qofa jalatti hundi keenya hiriirree hooggana KFO jalatti qabsoo geggeessina moo wantoota addaa wanta paartiin adda bahe akka Oromoo paartii hedduu qabna. Paartiilee kana hunda ammate. Qabsoo waloo paartiilee hunda hammatu. Istiraateejiin isaa dhumateera yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti qabattee gadi nutti hin baata jennee maaliif hundi namni hundini ta'uu hin danda'u. Namni hundi qabsoo kana dura bu'ee geggeessa jechuu hin danda'u. Hooggana qabaachuu qaba qabsoon tokko. Gaafa qabsoo tokko geggeessitu qabsoo tokko keessatti hoogganni qabsoo sanii jiraachuu qaba. Hoogganaan qabsoo sana geggeessu jiraachuu qaba. Yoo hoogganaan qabsoo sana geggeessu dura bu'ee deemuun hin jiraanne haalli yaadame wanti yaadame sun maal ta'a fiixaan hin ba'u jechuudha. Kanaaf jecha oduu yeroo gabaabaatti wantoonni kunniin ta'e yaa kanneen yaadni anamma haga ammaa magaalaa yookaan biyyoota lamaan biyya Jaarman magaalaa Nuurenbargii fi Neezerlaand keessatti geggeeffame kitaaba isaa sallaalchise baay'ee irraa gammada. Maal irraa gammada? Akka yaada kennu yaada kiyyatti yoo jedhu tokkoffaa hedduu irraa gammada. Uummanni bifa marginu kanaan bayanii simatanii atis haasaa
kee durii sanillee yoo ta'uu baate dhugaa jirtu lafa kee kaa'uun kan kee mootummaan kun kufuu mootummaan kun kufuuf deemuu isaa dadhabuu isaa mootummaan kun hanqina mootummaan kun qabuu fi rakkoolee mootummaan kun keessa jiran kan dhattee keessa turtee argite saaxiluu kee kunniin baay'ee waan jajjabaachuu qabanii waan baay'ee waan gaariidha. Yaada cimaadha. Kunnoon maaliif tokkoffaa wantoonni kun nyaatama dhageettii Jawaar guddaa dhageettii guddaa waan qabduu fi maal godhuu qabaa wantoota akkanaa kana miidiyaaleen addunyaas hooggannoonni addunyaas namoonni hedduu waan kana dhagayanii dhiibbaa mootummicharraan akka gayan. Kana jechuun maal jechuun dhiibbaa mootummaa kana irraan gama yoo jennu biyyattiin teenya haa caccabdu jechuu miti maaliif gaafa mootummaan kun maal ta'u akka mootummaan kun uummata dhaga'u uummata ofii bulchuu dhaga'u godhuu fi irratti hojjetu biratti immoo uummata keenya Oromoof saba Oromoo keenya yeroo ammaa kana miidhamee gadadoo garagaraan waraanni beelonni wanti hedduu dararaa jiru kana dararaa kana jalaa hambisuuf jecha maal godhuu qabna irratti hojjechuu qabna irratti hojjannee mootummaan kunin akkuma tu jetteen qajeela taanaan hin qajeelchuu didoo ta'e yaa mukallee ibidda keessa keetti qajeelchitaatu jetteetta akkas godhuudha. Wantoota gama kamiinuu jechuudha. Immoo yeroo kanatti maali ololli baay'een hin jira. Ololli baay'ee mootummaan yeroo ammaa kanatti namoota hedduu bobbaaseera. Namoota hedduu nurrattis sirrattis namoota deeggaraa kee ta'an hundarrattis si immoo kallattiin maqaballeessiin xiqqaa kan taane maqaballeessii guddaa sirratti geggeessuutti jiru. Amma fakkeenyaaf beetii show. Sisaa ageen jari lamaan nuun akka ta'an hin beeknaa yeroo miidiyaa irra bayanii waa'ee kan kee waa'ee Jawaar kanatti haasa'an Jawaar akka dinguutti fayyaan kana nayaa Jawaariin guyyaa tokko argee hin beeku wantoota amma fakkee jechoota mucattiin sun fayyadamtu jechoota bakka gadi bu'aa jechoota nama Oromoo ta'e tokkollee irraa hin eeggamne wantoonni isiin amma miidiyaa kanarratti haasaa jirtu waan mootummaan ergate warra mootummaan ergate wantoota warroonni akkanaa kun ganaa bayan hin baane hojii isaanii reef jalqabaa jiran waan ta'eef malee yaa ololaan dhageettuun beekaa ololaan dhageennu deeggaroonni warri Jawaar duukaa deemnullee nullee warroota olola dhaga'uu miti. Kijibaaf bakka hin qabnu jechuudha. Hojii malee kijibaaf bakka hin qabnu. Namoonni baay'een kijibanii waa'ee dhuunfaa keetis kijibuu danda'u. Waa'ee nama biyya akka waa ati hooggantuullee hoogganni kaatillee hooggana gaarii akka hin taane akka waa hedduutu haasa'amaa jechuudha. Ati gaafa waan kanniin gurra kennuu diddee hojii keetii gurra kennitee hojii kan kee fookas gootee hojii irratti fookas gootee hojjette hin milkoofta. Milkaa'inni ammallee malee milkaa'inni keenya guddaan waa'ee sabaati. Sabni yoo milkaa'e nullee milkoofna jechuudha. Achi keessa milkoo'inni kan jiraatu. Kanaaf sagantaalee haga ammaa karaa laayivii darbanii hordofne karaa laayivii hordofne keessa yaada jajjaboo ture. Ammallee bifuma kanaatti fufuu qabanii osoo danda'ame otoo yaadoota namni amma yeroo ammaa kana baay'ee waan caqasuu barbaaduuf waan achirratti dubbatame hedduu fudhateera namni amma dhugaadha wantoonni jaarman irratti dubbatamanii Neezerlaand irratti hin dubbatamne bareeda kun maaliif waan akka waanuma tokko bichaa ta'e akka ittiin fufne yeroon akka wal ga'uuf maaliif yaadota badhatu akka jiru naagala yaadonni badhaan kun akka yaada keessa jiru hundam akka dubbatamu yaadota irra deddeebi'amuu hin qabne irra deddeebi'uu baatame oduu pilaanota jiran kabiraa akkuma magaala tuurii bira biyya biraa deemamuun oduu itti daddabalamee yaada jedhu qaba. Inni biraa yaa waan ta'aa deemu inuma ilaallaa qabsoon jalqabdeetti yoo jedhu dhukaasatu jira jechuu kiyyaa miti. Lolatu jira jechuu kiyyaa miti. Haa ta'u garuu maali ummanni sagalee dhabe sagalee ummanni miidhamaa jiraachuu himamuun jalqabeera jechuu kiyya jechuudha. Himamuun maaliif mootummaan immoo mootummaan kunini
mootummaa naannoo tokkotti bicha keessattuu magaalaa takkitti bicha Finfinnee bicha Finfinnee qofa irratti hundooftee naannoo sana bicha qabattee ta'uu isii yaa himaa jirra. Namni isa kana hubatuu qaba amma jechuudha. Namni isa kana hubachuu qaba. Maalirraa hubataa? Wama isaa cinaa jiru laalee, wama eessa jira. Yoo waa'ee mootummaa dubbatan Abiyyi eessa jira? Abiyyi Mallas bara Mallas bara Oppiidiyoo sana jechuudha. Mallas baadiyyaa keessa deemee laalee waan hunda godhee waan hojii waliin uummata waliin bu'aa bahee qonnaan bulaa waliin bahee madaabaraa bakka itti faca'uu midhaan itti galuu kan hunda dhaqee qonnaan bultoota hamilee jajjabeessee wantoonni inni hin goone hin turre jechuudha. Diktaatorummaan cinatti haa ta'u garuu kontaktii qaba uummata waliin mootummichi yeroo sanatti Oppiidiyoon kontaktiitu ture. Har'a kontaktiin hin jiru, adda citee jira. Mootummaanii fi uummanni adda citee jira. Maaliin waliin jiranii? Saamichaa, karaa saamichaa qofaan. Maaliif wanti saamamu uummata bira jira. Warri irraa saamamu uummata waan ta'eef, kasaamu mootummaa waan ta'eef, qaama mootummaa kana waan ta'eef, qaamni mootummaa kunuyyuu gubbaa waliin ajajanii ka ajajanii ciccitaa. Kanaaf isaan namni hunduu ofii saamatee buluu fi waan godhaa jiran kana gadadoon kun uummata irraa akka dhaabatuuf kan iyyaa jiru. Gadadoon kun dhaabatuuf immoo callisnee teenneetuma Facebook irra barreessinee osoo hin ta'in bifa amma Jawaar jalqabe kanaan, bifa amma nuti jirru kanaan, bifa namoonni kamuu itti jiru kanaanii yoo itti haasa'ame yoo dubbatame jedhee uummanni kun inni tariitii dhageettii argata. Gaafa dhageettii argate jedhe uummanni kun gaafa qe'een isaa tasgabboofte haalaan qotata. Midhaan qotateeyyuu mootummaan akka bara dargii sana magaazinatti irraa bitu jechuudha. Amma mootummaan midhaan qamadii facaastaa fedhii keetiin malee biyyattii san keessatti yaada yeroo dhiyoo kana keessaa wanta amma ta'aa jiru waan jiru kana lafa kan keeka qamadiif garbuu baasuu qonnaan bulaan sillee adda baasee beeku lafa gara barana qamadiitti facaase yookaan boqqollaa yookaan garbuutti facaasa yookaan baaqelaa ataraatti facaafata jechuudha. Amma maali giddiin qamadii si qochisiisanii qamadii qottisa immoo gatii ofii baaftee ni miti ka gurgurattu yeroo ofii feetetti miti ka gurgurattu. Mootummaan duri maali akka beennutti qonnaan bulaan keenya dur midhaan kaayatee ka nyaatu nyaatee haga hambifatee ka firaa kennu firaa kennee kaan gaafa rakkate baasee gurgurataa jechuudha. Yoo gurguratullee gabaa ofii fidee barbaade fidee gurgurata ture. Adda hin jiru wanti akkasii naggaadeen bittu naggaadeen mootummatu nagada jechuudha. Mootummaan magaazina qopheeffate feetee achi fidde achi sirraa guurataa jechuudha. Inni kun baay'ee waan nama gaddisiisaati. Wantoonni akkanaa kunniin hafuu qabanii mootummaan gabaa bilisaa qabaachuu karaa baankii yookaan doolaara ittiin argatu qofa osoo hin ta'in qonnaan bulaan illee gabaa bilisaa akka gurguratu gabaa bilisaan bakka barbaadetti abbaa barbaadetti sa'aa barbaadetti oomisha isaa baafatee gurgurachuu akka qabu kanneen rakkinaaleen jiran takka lama jennee miti nu as jirra biyya namaa jirra malee uummata keenya waliin jirra yaadaan waliin jirra waan ta'amaa jiru guyya guyyaan beennaa miidiyaa hojjannallee waa'ee miidiyaa sirri beennaa kanneen jala buunee hordofna waan ta'eef rakkooleen Itoophiyaa keessa jiran rakkoolee laakkayamanii dhumanii miti. Rakkoolee kana furuuf immoo warri diaasporaa qofaa miti waan kana kan furu immoo warra biyyaa qofaallee miti waan kana kan furu immoo paartii mormitootaa qofaallee miti illee nama waa mormu akka kennaa kana amma nu waa morma jedhan nu garuu warra waa mormu osoo hin ta'in warra waa rakkoo jiran rakkoo iddoon kun rakkoo qaba iddoon kun asirraa kun akkana utuu ta'e ka jennu dubbannu malee warra mormu miti. Yoo kana rakkoon kun haa furamu jennullee maali biyya keessa jiru istaandardii biyya keessa jiru waliin madaalchifnee miti. Wantoonni amma asirraa miidiyaa irraa haasaa jiru biyya nama keessa jiru biyya Norwee kana keessatti wantoonni amma sadarkaa nama irraa haasaa jiru kun hin jiru waggaa dheeraa dura bira darbamee jira jechuudha. Kun waa'ee biyya kanaa guddina biyyattii kanaa maali ka asi arge kana biyyi kiyya akkas ta'uu qabdi yaadaallee hin jiran hin tokkoffaa hin dhaqqabamullee waan ta'eef jedhu sadarkaa isaan waggaa 50 yookaan 40 keessa darban dura
wanti nu haasaa jiru kana jechuudha. Kanaaf nu mormuu osoo hin taane uummanni keenya rakkoo keessa jiru kana gadadoo keessa jiru kana keessaa bahee midhaan isaa oomifatee oomisha isaa ijoollee isaa barsiifatee yoo yaa'u qaala'insi akka addunyaatti jiru yaa'u isa waliin hin danda'ama. Haa ta'u garuu kanaaf furmaanni ka dhufu qaama hundarraa akka ta'e abdii qaba. Qaama mootummaa harka guddaa qaba keessaa waan kana hunda mirkaneessuu ka danda'u mootummaadha. Ammatti mootummaan hin jinne ammatti mootummaan hin jira mootummichi hin jira garuu hururee jira jedhaa jirra. Akkuma obbo Jawaaruu jedhaa jiru mootummichi sadarkaa mootummaa irraa gadi isaan buusu keessa gadi bu'anii jiran jechuun maali hanqina bulchiinsaatu jira jechuudha. Hanqina wal dhageettiitu jira gubbaa haga jalaa ka jiru jechuudha. Wannoon isaanii ruuliin ittiin wal bulchantu ciccitaa dhufaa jira jechuudha. Inni kun ciccitaa dhufe yoo jedhu manni jiguuf deemaa jechuudha. Amma maali isa kana jigiinsa kana hambisuun hin danda'ama. Nullee hin jibbina warroonni kaadireen biltsiginnaa nullee hin jibbina. Nu wam tokko hin barbaannu. Ganda takka illee hin bulchinu. Lafa illee hin barbaannu. Wama tokko hin barbaannu. Wanti nu barbaannu maali isin biyya bulchaa garuu nagaa uummataa eega. Uummanni nagaa haa eegamu, nageenyi uummataa haa eegamuu fi uummanni bahee nagaa naa galu haa qotatu gabaa isaa ofii gabaa tasgabbeessee mootummaan gabaa tasgabbeessee fi gabaa tasgabbaa'ee sana keessatti mootummaan bifa gibiraas haa ta'u bifoota wantoota qonnaan bulaan tajaajila argatu saniif kafaluu qabu. Bifa madaalaa ta'een akka kafalu haala mijeessuudha. Kanaan ala uummanni biyya jira uummanni kaangoorra jirus hundi isaa hojii keessan hojjetaa immoo kaadireem achi keessa taanee saamichuma kanuma ittiin duroomnu haala mijeeffachuu fi duuluu nama tokko nama alaa tokko irratti nama waa'ee mootummaa hammeen waa'ee rakkinni mootummaan qabu nama rakkina mootummaatti dubbatu irratti yoo duultee jette aangoo sii kennama. Aangoo sana yoo argatte immoo atuyyuu booduu deebiteeyyuu aangoo wanti argattuuf hatuuf abiyyitu jedhe kana. Mataan mootiin keessanuu hin jedhaa. Aangoo yoo sii kennamu namoonni quuqamanii biyya alaallee ka quuqamiyaan aangoo biyya sangaan an jedhee diyaasporaa keessaallee galee aangoo argateeru baay'eetu jira. Ka galan garuu maaliif saamichaaf galan isaanillee asiin milkaa'uu fi warra dhabisu warra hojjetee bulee hojii isaa hojii inni biyya ormaa hojii gosa baay'eetu jira. Hojii kana hojjetu warroota dadhabanii hojoota isa irra milkaa'u warra dadhabeetu iyyuu karaa kanaan milkaa'ee uummata kalee keessaa ba'e sana saamuuf warra dacha'e inni jechuudha. Gariin immoo dachaanii kaaniyyuu keessaallee ka gannutti dacha'an baay'eetu jira. Kanaaf walumaa galatti yaadichi kiyya kanadhaa kanuma na hubattan jedhee yaada. Keessattuyyuu qabxiin kiyya guddaani waa'ee kitaabichaati. Waa'ee kitaaba gaabbuu warroonni feesbuukii kana irratti isaa ta'uuti tiktookii gubbatti fuula kitaabaa fotoo kaasaa facaasaa jirtan rabbii jedhaa dhiisaa. Wantootni sun maaliif waa hedduuf akkuma isiniin jedhee waa hedduu of keessaa qaba. Hamilee dubbistoota gadi buusa. Nus warra ofafoo kitaabicha kana bitatuu fi abdiin eegaa jirru akkam bitannes namootaaf gufuu ta'a. Waa hedduu of keessaa qaba. Rakkinni kun tariitiiti hamilee barreessitootaallee hin tuqa jedhee waan yaaduu fi ishuun kiyya guddaan akka viidiyoo kana hojjedhu kana taasiseef isa kana. Kanaaf waan na hordoftaniif ulfaadhaa isiniin jedhaati. Kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii of argaati. Asumaan yaadni nama asirra dubbadhe kun yookaan kan yaadota hedduu miidiyaa ODM kana irratti darbanii jiran hedduun akka namoota bira gayanii yaadicha kenna hubatanii fi YouTube kana subscribe nu godha michuu nutti ta'a. Akkasumas yoo kana dura michuu nu taatanii hin jirre
asumaan liinkii jiru kana jala seenaatiiti michuu nu ta'a michuullee nuuf horaasiniin jenna. Hiriyoota keessanitti itti nu affeera immoo sheer gootanii qooddanii wal biraan ga'uu fi laayik godhuullee hin dagatinaa. Waan na dhageeffattaniif horaa bulaa deebanaa sagantaa biraatiin haga walitti deebinuuf addaaf na oolchaa nagaan naa turaa isiniin jedha galatooma.